Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessa sossoo'uu humnoota haaraa leenjisaa ture tibban eebbisiisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibirraan Soddon Booroo fi waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibirraan Odaa Bulluq humna haaraa eebbisiisee dirqama bobbaasuun gabaafamee jira. Munawwar Ahmad bal'ina isaa isinitti hima. Siasida bujecha palmara kufani igasi vajasa labesi obesa urumi alati gasuma dasisa asta sirnara abdi wala kumma igasi damna ya fajiyokuma. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessa sossoo'uu humnoota haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa turan eebbisiisee jira. Haaluma kanaan waboon zoonii kibbaa humna haaraa leenjisaa ture eebbisiisee jira. Waboon zoonii kibbaa Cibirraan Soddon Booroo guyyoota lamaan dabran kana keessa humnoota haaraa leenjisaa ture xumursiisuun eebbisee dirqamaaf bobbaasuu maddeen naannichaa gabaasaatti jiran. Viidiyoon eebbisaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibirraa Soddon Booroo agarsiisu marsaalee hawaasummaa irratti tamsa'eeti jira. Akka viidiyoo kanarraa hubatamutti eebbifamtoonni waraana bilisummaa Oromoo haaraan kun wayita alaabaa Oromoo faarfatan agarsiisa. Hiriira miseensota waraana bilisummaa Oromoo haaraa eebbifaman keessatti kanneen uffata dambii waraanaa qabanii fi kanneen uffata magariisa qofa uffatanis ni argamu. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa yeroo garaagaratti eebba miseensota haaraa kan gaggeessaa ture yeroo ta'u kanneen eebbifaman dirqama fudhatanii waraana mootummaa waliin hudha wal qabaati jiran. Muddee takka 2020 takka keessa miidiyaan biyya Faransaay France 24 English jaamu waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa daawwachuun sagantaa irraa hojjetee hordoftoota isaa daawwachiisee jira. France 24 English kun dirree waraanaa kan waraana bilisummaa Oromoo keessa sossoo'utti argamuun itti aanaa ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Gammachuu Abbooyyee fi miseensota waraanaa bilisummaa Oromoo muraasa haasofsiisee jira. Gama biraatiin waboon zoonii lixaa miseensota waraanaa haaraa leenjii loltummaa barsiisaa ture eebbisiisuu ibse. Akka gabaasni lixa Oromiyaa irraa ba'u agarsiisutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Cibirraan Odaa Bulluq humnoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisee jira. Humnoonni haaraa inni Cibirraan Odaa Bulluq eebbisee kunis muraa lammaffaa keessaa yeroo ta'u marsaa afuraffaaf kan eebbisee ta'uun gabaafamee jira. Waboon zoonii jiddu galeessaa yeroo garaagaratti humnoota isaa haaraa barsiisuun eebbisaa akka ture gabaasaatti turre. Humni waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa zooniilee garaagaraa keessatti irree jabeeffachuun humnoota mootummaa ari'uun godinaalee fi aanaalee baay'ee kan dhuunfate yeroo ta'u ammas dirree bilisa taate irratti humnoota haaraa leenjifachaa jiraachuun gabaafamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa jabeenya humna waraana bilisummaa Oromoo beekus miidiyaalee isaatiin akka hin dubbatamne dhorkus dhiyeenya kana miseensi paarlaamaa Itoophiyaa obbo Hamgaasaa Ibraahim waraanni bilisummaa Oromoo naannoo Oromiyaa keessaa magaalota 390 ol dhuunfatanii jiraachuu himee gibira silaa mootummaan guuruu qabu isaantu guuraa jira jechuun dubbachuun isaa ni beekama. Komishiniin Araaraaf Nageenyaa Itoophiyaa diigamuun dhagahameeti jira. Komishiniin Nageenyaaf Araaraa Itoophiyaa kun waggoota 3 dura labsiidhaan kan hundeeffame yeroo ta'u komishinichi osoo kaayyoo hundeeffameef hin milkeessin diigamuu maddii maaladaa miidiyaa gabaaseetti jira. Komishinichi yeroon aangoo isaaf kenname yeroon xumuramuuf ga'utti akka dheeratuuf mana maree bakka bu'oota uummataa gaafatamee kan ture yoo ta'u manni maree bakka bu'oota uummataa gama isaatiin komishinichi yeroon isaa hojii akka dheeratuuf qophummaa akka hin qabne himeeti jira. Kanarraa ka'uudhaan komishiniin nageenyaaf araaraa kun biiroo keessa jiraatuu fi meeshaalee biiroo keessa jiran dabalate akkasuma baajataa baranarraa kan hafe waliin guutumatti kan dhiyeenya kana hundaa'e komishinii marii biyyaalessaatiif akka dabarsu jechaan ajajamuun gabaafameeti jira. Komishinichi waggaa 3 hojiirra turetti mootummaa waggarraa baajata miliyoonaan lakkaa'amu kan ramadee yeroo ta'u yeroo xumura hojii isaa bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baajanni birrii miliyoona 21.4 ol ramadamee fi akka ture ni himama. Komishiniin Araaraaf Nageenyaa kun abbootii amantaa manguddoo biyya namoota siyaasaa fi hayyoota seenaa bebbeekamoo kan of keessatti hammate yeroo ta'u walitti bu'iinsa biyyattii keessaa fi quurrama jiru araarsanii biyyattii keessatti nagaa buusan jaamee abdiin irra kaa'amee turus osoo homaa hin hojjetin barri aangoo isaa xumurameeti jira. Komishiniin marii biyyaalessaa dhiyeenya kana hundeeffames adeemsuma komishinii Araaraa fi Nageenyaa akka diigamee kana waan hordofuuf
bu'aa buusa jaanii abdachuun abjuudha jechuun xiinxaltoonni hedduun dubbataati jiran. Sababni isaatis bu'uureeffama komishinichaa irraa eegalee shoorri paartiin biltsiginnaa olaanaa ta'uu irraa kan ka'e paartileen siyaasaa Oromoo fi kanneen biraa mormii irratti qaban dhageessisaa turuu bira dabree maricha keessaa qooda fudhachuu dhabuun amanamummaa komishinichaa akka ija shakkiitiin ilaalamuu taasiseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniiwwan garaagaraatti tarkaanfii fudhachuu ibse kanarratti gabaasa qabna. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gama marsariitii quunnamtii uummataa isaatiin baaseen zoonii kibbaatti aanaalee Liiban, Waadiraa, Bulee Horaa, Adoolaa, Sabbaa Booruu, Gorodoolaa, Abbayyaa, Dugdaa Daawaa fi Adoolaa Reeddeetti torbanoota darban keessa lola jabaa geggeessaa turuu kan eeru ibsi kun lola geggeeffameen waboon injifannoo garaagaraa argachuu beekseera. Tarkaanfilee fudhatamaniin qondaala waraanaa Leetinaant Akililuu Tsaggaayee dabalatee loltoonni biltsiginnaa dhibbootaan lakkaa'aman iddoo garaagaraatti dhumaniiru. Meeshaalee waraanaa hedduus booji'uuf danda'eera ka jedhe waraanni bilisummaa Oromoo konkolaattota waraanaa hedduuf buufataalee waraanaa barbadeessuu dabalatee tarkaanfileen murna aangoorra jiran dabsan hedduun fudhatamuu ibseera. Lola baatii Guraandhalaa keessa zoonii kibbaatti geggeeffamaa ture kanarratti waraanni mootummaa moortarii dabalatee meeshaalee waraanaa jajjabootti dhimma ba'aa turuu kan mul'isu ibsi kun ta'us kasaaraa jabaan isa mudateeraa jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaattis torbanoota darbaniif lola jajjabaa geggeessaa turuu ibseera. Aanaalee Gindabarat, warra Jaarsoo, Kuyyuu, Adaa Bargaa fi iddoowwan birootti lola geggeeffamaniin tarkaanfii jajjabaa waraana mootummaa irratti fudhadheeraa jedhe. Guraandhala 16/2022 aanaa Gindabaratitti konkolaataa waraana mootummaa fe'atee gara aanaa Abuna Gindabaratitti imalaa ture irratti haleellaa raawwachuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo lola aanichatti taasifameen loltoota mootummaa 300 fixee jedhe. Meeshaalee waraanaa hedduu booji'us ibseera. Aanaa Kuyyuutti ammoo Guraandhala 22/2022 mooraa waraanaa naannoo magaalaa Biriitii jiru to'adhee jedhe. Aanaalee biroottis tarkaanfilee wal fakkaatan fudhatamaa turuu ibse. Lolli kun zoonii lixaattis torbanoota darbaniif itti fufiinsaan geggeeffamaa tureera. Wallagga Ba'aa, aanaalee Gobbuu Sayyoo, Leeqaa Dullachaaf kanneen birootti tarkaanfileen garaagaraa fudhatamuu mul'isa ibsi kun. Lola dhiyeenya kutaalee Oromiyaa garaagaraatti itti fufiinsaan geggeeffamaa jiru kana ilaalchisuun qaamni mootummaa irra deddeebiin ibsa kennaa tureen tarkaanfiin shanee balleessuu fudhatamaa jira, shanee balleessaa jirraa jechaa ture. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argadhe jedhe ilaalchisuun garuu deebiin kennee hin jiru. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa Broadcasting Service irraa. Uummata buqqaafame osoo rakkoo hin furiin bakkatti deebisuuf dirqisiisuun mirga namummaa sarbuudhaa jedhe ollaan kanarratti gabaasa qabna. Oromiyaa lixaatti namoonni gareen milishaa Amaaraa qe'ee isaaniirraa buqqise bakka waldaan fannoo diimaa gargaarurraa humna mootummaatiin buqqifamaa jiraachuun himame. Abdulloo Yuuyyaa maanguddoo ganna 60maati. Maatiin Abdulloo Wallagga Ba'aa aanaa Sibuu Siree jiraatu turan. Waldaan Advocacy Oromoo Ollaa Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association jedhamu ragaa ga'aan qaba jedhee akka ibsutti maatiin Abdulloo Yuuyyaa sadaasa darbe humnoota milishaa Amaaraatiin qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru. Haleellaa walitti aansee aanaa Sibuu Siree tureen aanicharraa namoonni 14,000 caalan buqqifamuu ragaaleen dhiyoo ni agarsiisu. Haleellaa kanaan qe'een maatii baay'ee kan gubate yoo ta'u qabeenyi hedduunis saamameera. Abdulloo Yuuyyaaf maatiin isaa namoota buqqifaman kan biroo waliin achuma ganda kan biraa keessatti waldaa fannoo diimaa Itiyoophiyaatiin gargaaramaa turan jedha ollaan. Haa ta'u malee humnoota mootummaan bakka qubatan kanaas osoo haalli tasgabbaa'aan hin uumamin gara qeerraa buqqifamanitti akka deebi'an dirqisiifamaniiru. Maatiin Abdulloo Yuuyyaa humnoota milishaa finxaaleeyyii Amaaraan qe'ee jalaa gubatee fi qabeenyi jalaa saamame ganda irraa buqqa'anitti deebi'uuf wabii nagaan jiraachuu hin qaban. Deemaa galaa shanee lolaa jedhuun dhiibbaa kanaan kan rakkate maanguddoon ganna 60 Abdulloo Yuuyyaa lafa doo waldaa fannoo diimaa keessaa gara Adaamaatti godaane. Akka gabaasa garee ollaatti. Abdulloon qe'eef qabeenya qofaa osoo hin taane maatii isaa jaarraa adda ba'ee Adaamaa masjiida tokkotti daatee jiraachaa akka ture hime. Buqqaafamuun Abdulloo Yuuyyaa kun qajeeltoo mirga namoomaa idil addunyaa kan sarbeedha kan jedhu ollaan namoota sababa garaagaraan biyya keessatti qe'ee isaaniirraa buqqifamanii jiran humnaan qe'eetti deebisuuf dirqisiisuun mirga namoomaa isaanii sarbuudhaa jedhe. Bakka jiranitti nageenyaan turu bilisummaan socho'u maatii ofii walitti deebi'uu fi qubsiifamuuf mirga qabu. Mootummaan ammoo maanguddoo kana dabalatee maatii sababa kanaan faca'e walitti deebisuuf gaafatamummaa qabaa jedha. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shiniigaa